Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota Ammaar Wood arra waan addaa waan haalaan namatti tolaa waan ajaa'ibaa qabannee dhiyaannee jirra. Akkasumatti gaarra gartee keessummaan addaa tan qabnee dhiyaannes obbo Gariib Usmaan jedhamti. Arra isaa ajaa'ibaa gartee waan haalaan namatti tolaa waan ajaa'ibaa qabannee dhiyaannee jirra. Hordoftoonni keenya karanaan akka nuuf daawwattan subscribe like godhuu hin dagatinaa. Hedduu wartee ittiin bohaartan jennee abdannaa. Kanaafuu mee walumaan haa caqasnu isiniin jaati waluma asumaan nu hordofaa nu daawwadhaan isiniin jaa. Hayyee obbo Gariib gaa duraan dursee obbo Gariib gaa qissaan ta'e qissaa ajaa'ibaati. Hayyee waan ajaa'ibaati akkanatti gaamee nuttiin as beeka. egaa waan hin qabdee dhiyaadhe tuni rakkinaas keessaanii qabdi isin rakkoo dhimma jaalalaraati irraa kaate kanaafuu furmaatatti ilaalla. Furmaata guutti ilaalne booda namni hundi asirra ilaalate akkasitti waa'ee jaalalaa kana irraatti ol fuudhanii irraatti ilmaan horanii irraatti ol jaalatanii wal dhiisuu malee waan ajaa'ibaa waan jaalala taate gadi fageenyaan itti gabboon hin laalle jechuu warri ilmaan qabuu fi kadardaraatii fi kaduraatis shamarran keenya hundaa'u wal jaalachuu malee waan jaalala taate xirracha qabaattu huuba qabaattu firraa itti gabbu'ee waan hin laaliniif dhimma ajaa'ibaa qabdi. Dhimma ajaa'ibaa tana jajjabeessitiin isin biraan ga'a akka qaceeloon naa daawwattan isin saayiboota gaarii. Akkana gaammoo akka luttuun nu galta. Mee waan ajaa'ibaa gaarra. Okay. Aboo Gariib gaa godhi gaa. Akkana isin tana jaalalti tuni murtii ifi firraa qabdi. Murtii rabbumaa fi isii harkaa qaba malee ilmi namaa harkaa hin qabu. Dur takka gaafa dur nam lama wal jaalatu. Hayyee. Nam lama wal jaalatu addaa bahan jechuudha. Hayyee. Nam lama wal jaalate addaa bahuu jechuun dubbii laatu ni beeka. Waan dhugaa keeti. Waan ajaa'ibaati. Kanaafuu jaalala kana jaalalti kun mootiidha. Mootii kana waan addaa baasee ilaan gamma barbaadeetiin quxurii isaa rakkama isaa barbaadu jira. Arraa immoo rakkama isaa harkadeetiin jira. Hayyee. Daawwattoonni keenya kanuu daawwatuun barbaada. Dhimma jaalalaa tana xiqqaa fi guddaan akkatti hirmaatanii qajeelatti okee jedhanii barbaada. Nam lama wal jaalate dur hogguu wal jaalatan intaltii eessa buute gurbaan eessa bu'ee jaalalaan addaa bahanii hogguu addaa bahanii saabtittiin kunoo eessa heerumte maariif heerumte. Hiyyaan eessatti fuudhe adanii fuudhe. Biitti kun haalaan addaa fagoodha. Waan taateefu isinis heerumte innis fuudhe ilmaan afur qaba isinis ilmaan afur qabdi. Kanaafuu gaa jaalala heegan ilmaan horon booda jaalalti intala inni dur jaalate san keessaa dhumuu diddee yaadaan noolii mana isaa irraa fudhatee osoo deemu noolii makiinaa fudhatee bakka rakkoo nama mataa isaa irra dhufte sadaqaa kadhachaa kophee gurgurachaa shamsha gurgurachaa qabbana keessa bulaa gaara keessa bulaa biyyaan biyyatti osoo dabru biyya meeqa osoo dabru biyya siisanuu kan maqaa hin beekne mana sii dura dhaqee yaa warra rabbii sadaqaa naa buusaa jedheen jechuudha. Awoo kuukan ittiin kaayaa gabbaatee rabbi siyaa kanuun ja'aan isin jette isa fuula beeyte gurbaa. Hayyee waan ajaa'ibaa. Jaalaloo walirraa beeyte jechuudha. Haa namti kun kan hin gaafas wal jaalaluu mitteetuma namicha qabbantinii fi aduun agaalamte kana irraa faamtee irraa beeyte jechuudha. Beekumsa isaa beeyte bakka. Isa duraan jaalattu san tahuu beeyte. Beeyte. Ogguu beeyte yaa abaluu keenya maal taate sadaqaa kadhataa jennaan inni sagguun isiin amma jetteen ansi beeke jaalaluma kee ka dur. Isii ta'uu beeke. Anis amma si beeke garuu jaalalatee ta dursaniitu ilaa hangarraa na keessaa hin haqaminye. Saniifin barbaada kee barbaada kee ilaa hangarraa noolii fuudhee sadaqaa kadhachaa fitadhee aduu fi qabbana keessa gaara keessa bulaa lafa deemaa agaalamee akkasitti osoo sadaqaa kadhadhuu si wal qunnamee dhibdeen kiyya kanaa jeteen jechuudha. Jeeguun dhimma isaatti himatee yaa obboleessa kiyya gaa anis amma ilmaaniin qabaa tilmaa meeqa qabdateen afuriin qaba jeeni ati hoo meeqa qabda jeen afuriin qaba iyyateen isinis akka nagaa obboleessa kiyya animmaa qabeenya niin qabaa waa hunda niin qabaa si qopheesseetiin keessumaa kiyya
akkasitti maallaqa guddaa ilmaan ittiin galtuuf hin oolii kee anaa siin galchaa jettee isiin kana warraan ani laa waan kana ni biraan daliitu jeen. Inni. Eegaa. Baay'ee. Jaalala keetiif manaa ka'ee akkana agaalabamee dhufee maallaqa ana galchuu jechuun jaalalaa fi maallaqa waliin madaalii jeen jechuudha. Akkasitti humaas galu qabdaa anis immoo warroomeetiin jiraattis warroomtee akkana walii walirraanee waliina galu qabdatee guusiin tarkaanfii kabajaa gurguddoo itti daddarmatee gushanii afuritee deebitee ani waan kanaatuni bishaan ati nakka kanatti kanarra bishaan ati nakka kanatti kun dubbiin ati haasoftu tun naga dabruu didanii baay'ee hajaa hima dhuuteen an jaalala kee qoma keessan haqamuu dideefin biyya sana irraa ka'ee lafee dhufee halkama tokkoon akka aruusaa si hojjetamu fadhayee. Waan ajaa'ibaa hayyee. Amma gaa dubbii laaftuu dubaa itti yaadotee jechuun daltaqa itti yaadotee jaalaltii isiin irboon irraa qabaniin san ta dur wajji dabarsanii san inta gaa jedhamte jechuudha. Dubbii waa dubbii safaa taate. Hogguu dubbiin onnee murteen tara. Intaltinis fala uumte jechuun moolii. Hogguu fala uumte hayyee gaamma dubbiin jabaatee taa'ii jetteenii kaa'u. Isaan. Kaa'u onnee teessiftee bishaan danfiftee soogdee darbitee bishaan soogdaa kun dadhabi namarraa baasanii beekte akkasi kaa'in taloon gurbaa bishaan soogdaatiin irraa dhiixee saafaa keessa keessee xuluq raawwatee huccuu irraa jirtee huccuu dhalaa itti keessee hamashaa itti gootee harma itti gootee kophee dhalaa itti keessee hooltee qarra keessa kaa'u. Hayyee. Haa akkasi kaa'ii obbo Amaar kiyya dubbiin akkasitti galgala gubbaan manaa galu gaa warri dur kun soddaan oguu dhufuu fi ilaan gammaa gaa kabajaan soddaatis ni jirti kabajaa obboleettiinis gumana bulte dhiirtii mana sana bultu beeka malee ni jirti kun seera kabajaati aadaati. Waan nama guddisaati inni gaa guddisee maqaasaa guddisuuf intala eenyu keessumaan kun eenyu yoo ni gaafate akkana bara obboleettiitti tamaaree beerumte jennaan okee gaa eegaa akkana taate. Isuma jaalattu sani obboleettii godhatte. Haa huccuurraa jirti intala godhatte obboleettii si godhatte haa. Awoo qaama dubbii laaftuu mi'aayee akkana kabajaa kaa'u. ol fuudhee kaa'u kormaa mataa diimaa kana gaa itti godhee kabajaa. Akkuma inni amma jarri wajjinis galgala jiraata nyaataniituma innis firaa ala bee rafee bakka seenu mana ulaa isaa dhagee rafu mana isaa isaa dhagee rafu jarri mana keessaa foon nyaataniituma kaa'u eegees dhuganii jarri aruus addaatti bulan. Hayyee waan ajaa'ibaa. Bariisaa guu zaa sagalii fi nuusa gee nin deema jee tattaaffatee galgala guruutis kan hojii bulaa firaa taa'ee ta'een kaa'u. Isiin. Kaa'u jaalala itti fidee baramma. Ajaa'ibaa. Hagguu jaalala kee ta'een kaa bakka nin deema gaamma fixadhee nama namaa bakka waliinis nin baafadhaatis kan bultiin ta'e hin jiigamne jee ni beekte. Hayyee. Maa bultiin hin jiigamtuuti huccuu sudaa jireetiin teessa taa'ee ta'een kaa gurbaan laaqana isaa alamuun nyaateeti huulii isaa kutate. Hayyee. Hagguu huulii isaa kutate. Awoo haa isinis wajji mana oolanii kaa wajji barceeyyaa oolanii haa foonii fi nyaata nyaachaa oolanii arusummaa isaanii haa guyyaa irraa isaa takkachi dhabanii galgala boruutis ni bulta isaanuma waliin jee xiyyaan afaan asirii kana haati manaa laga kutte bishaan fiduu laga kutte haati manaa laga kutte isiin karaa manaa as dhiyaate inni duruun karaa gabaabsee dhufee mana dhiyaate jaarsi galee jaarsi gurbaanoo gurbaan manaa lafa jira haa gurbaan firaashara kana garaa golee gara eegee dhuguu baaftee biraa kutte gurbaan waan lattaa eegee dhugee rafeemi oggool seene hon ajaa'iba rabbi barbooti billaartuu oggool seene gurbaan eegee dhugee rafeemi kaakiyyaan kaan kan dagatee. Hayyee. Shinni asirra jira. Diriini. Shinni. Hayyee. Diriini asirra jira. Qoloon. Arraan beelii tol deemite garaa kana deemti. Hayyee. Awoo hajarri meeshaan jarri sadeen jedhaanii fi jamaal garaara sarbaara kana wallaggamu eegan buufanii. Awoo amma gurbaan akkuma lafa laaleeti. Awoo garii maal beektu. Dubbii walaabtuudha akkuma lafa laaleeti. Isin as dhiyaatu harkee meeqaadha manaa. Gurbaa kanan dha'u jeetu qawwee isaa manaa butatee ogguun ulaa fudjee. Hayyee. Duruma isaa beesii fixee isinis. Amma jabaatti. Way an cabe. Way an qorta meetee tochi meeshaa buqqee fi baaltii lagaa deemtu bishaan ganna itti eegaa wayitti mataa qabatee iyyite. Hayyee. Awoo iyyite. Amma bakka silaa isi dhawaa. Hayyee. Qawwee huduuduuba qabateetuma intal maal taate maaltu si bochise maali waan si bochisitu maali jeenkaa. Hayyee.
silkee gaagabdii intal maal taate guyyaa gaa bara manaa dawwalaniiti Itoophiyaa jireedhaa warraa obboleettii ta'e kana abaluuti akkanatti cidhaanii fi muxuroo irra garree naan jedhanii bar tanaaf hin boo'u jiraa jeen jechuudha iyyateen tanaaf hin boo'aa bar jetteen kaa us jeen kaa tamaneertus qunxuroof jedhaan qabdi. Amma usuu dideetuma amma iyyansi siilaka hogguu isin iyyite kamana jiru kara fo'a akka dammaqee lubbuu baasuu akkasii iyyiteera isin kaa'o alaa duraan ofaa irraa haifimi hogguu iyyite kun kaa shiita keessaa gangalateetu harraan bee darbee shiitaan lip gaara baafate akkan dhoohin harsaa isaanis lubbuu isaatis isaa baate amma guushidhaan caabe waan qurxamtamana jirtus gootee taanis kana jedhee isin lafarra lafa gootee gangalatte qawwee darbeetuma kunootuni kun toroo qabdii kutte ati isi dhufti us jeen gaanura dubbatini ati usu dhufti isin dhabaa us jeen hawaaso dubbiin barbaada dubbii haaso isa ajaa'ibaa gaatis hedduu ittiin gartee bu'aarteenne abdii qabna qissa ajaa'ibaa kana akkanumatti kutaa lammaffaa jedhetti fufaa aboogaa gariit kunoo akkana isin waan ajaa'ibaa fidee nu gadhiise isin tana amma haa intalti lubbuu gurbaa ni baafte takka lubbuu isii ni baafte lama sadii isaa bultiin siin ciigamte xurii siif irraa hiiteeti xiyyaanis haaqala xiyyaasanis akkasi jaalalti jaalalti kisitti waliin dur namni addaadhee seenaan qabdu seenaan qabdu ni gali gaafatee kisi nagaan galte gurbaan isin du'in gariit akkasitti amma duba dubbiin taateeti jaalala tana hogguu jennu jaalala tana hogguu jennu aboo afaan goosite hayyee jaalala tana hogguu jennu jaalala tana hogguu jennu dubbiin laaftu dhugaa taheerumtee ilmaan qabdu takka ka fuudhee ilmaan qabu ka dardaraa ka yaarsaa ta duraa xiqqaa guddoon isii jaalala namaa jabeessuu qaba namni balletti jaalalti ballettiidha diimaas ni fiddi gurraachaas ni fiddi waan taateef maraataas ni fiddi hajuu daalaallattu jaalalti murtii haaliqaa irraa kennamte kanaafuu yaa'oo dubbiin laaftuumi nama ol jaalate namni jidduutti gurraas hin qabdi jechuudha. Haasita jidduu uume nama ol jaalate akkasitti daabusanii akkasitti lubbuu du'aatti irraan geenye akkasitti rabbiin baasee beekte duuti rabbiin bira hin jirre du'an taatu egaa inshaallah yeroo biyyee bakka jirtanii jaalala bishaan wanti nagaa asirii fi gaamas akkasuma gaa obbo Gareet gaa qissaa bareedaa haasoyte akkasuma gaa qissaa galtee jaalalaa kana takkanaati gaa'ii namni nama jaalateen wal dhabee muranillee dhiigan qabu jee yaaboo nafne biitee haribatu kanaafuu gaffageenyaan namni keenya gabbee hubatee nama ol jaalatu waliin magarsu qaba. Gariidha ajaa'ibaa hayyee waliin magarsine nama ol jaalatu intala takkaa fi mucaa tokko ol jaalatu hoggoo agarree bees keemsummachiifne akka ajaa'ibaatti waan aadaa inni aruusa isaa irraa fadhuu fi jaalalti samaan irraa feetu kalaama isaa irraa feetu dhiyeessu qabnaaf jaalalaaf kun yoo akkasitiin keessummachiisin jaalala namni kaan ni maraata kaan tiriika qabata kaan akkas nama gooti kaan yoo haa haala jaarraaf darba kaan yoo haa mukatti fannisa kaan ni maraata kanaaf waan ta'eef jaalala bishaan ta'inee keessummachiifnee shukura itti naqu qabnaan isiniin jawoon uffamaal haasoo kamitti jaalala bishaan ta'e bakka gitetti imaanaasti sanumaafuu jaalala jechuun waan takka murtee tan olii gakkan namteemi sanumaafuu lameen wal jaalate wal harkatee wajjin bulee wajjin deemu qaba akkasi sanumaafuu wal mi'eessu qaba malee wal busheessuun qabuun sin jaa namni wal akkana akkanaatti si jaa mootiin gisa uumamu rabbii bishaanitti maddatti dawaa naga janaa kan haguutti nage namni ganama waraabbatee dhugu guyyaa torba dhaabbannaan abaluu nuutee jira
Mootiin. Daanyaa kana kan bara guguratan amma. Akka biyya ammata wada laaree kana fa'aa guguratan. Bishaan naqataniiti akkasitti dhugulee bishaan booruu dhugne akka biyya ammata. Kajalaa kun xalii laabeete rabbiin maleekota kanneen maleekaan dhuguu bishaan naqe. Namni dhuguu bishaan saduu dhugee namni akkasii bakka achi booda. Abalu. Ijumarraa ol beekalaa jaalala jechuun achi booda waliin makaranii suuta dhufanii wal dubbisanii sagalee laaftota qabu dubbisanii achi booda wal sosochaachaa walitti dhiyaachaa akkasutti akkasii wal uwwifatanii akkasii wal jaalatan jechuudha. Waan rabbiin kana qindeessee wal sodaachisaa wal barantana ilmi namaatii fi intalli namaa jidduu seenee waan gurraatti takka jidduu haayaa namni biyya daa'irumee xiqqisitti rakkina fide. Rabbiin rasaasa dura baasee jaalala maataasoo jaalala akka bishaan tireen asirii fi ganama asirii jawoo haasu. Haasu jaalatti jaalattis ni imaanaan jawoo ummaan garii gorsa hedduu akka gartee haasaa wakee kanarraa namni hedduun gorsa fudhatu abdii qabnaa. Akkanaami galatoomi siin jenna. Egaa ani waa'ee jaalala tana waan akkana jajjabeessuuf nimoo sa'aat Useenaa Jaawwalee takka waan hin dhabee jiruuf akkasitti hireen addaan baaftee Jabuutii fi amma akkana biyya adda addaa jira.